jirra yeroo darbee kan ona gidaamii fi ona qondaalaa dhiyeessinee turre amma immoo kan doonii lixaa kan Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti geggeeffamaa jiru tarkaanfiilee fudhatamaa jiru ilaalchisee oduu gabaasaa keenya jaal jireenyaa addunyaa toora irratti affeerree jirra. Jaal jireenyaa baga nagaan dhufte. Ayyee jaalladhi nu affeeruu keessaniif galatooma. Egaa jaalladhi akkuma beekamu golee Oromiyaa keessatti waraanni bilisummaa Oromoo injifannoolee adda addaa galmeessaa jiraachuun isaa beekamaadha. Gara lixa Oromiyaa keessatti maqaa duula imala Finfinnee jedhuun tarkaanfiin waraanni bilisummaa Oromoo dooniilee lixa Oromiyaa keessatti argaman onsaa fi meeshaalee adda addaa moonaa waraana bilisummaa Oromoo galii gochuun injifannoolee barbaachisoo ta'an galmeessaa jiraachuun isaallee beekamaadha. Waraanni bilisummaa Oromoo injifannoolee godina Wallagga Bahaa fi godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti ta'aa jiru. Keessa godina Wallagga Bahaa aanaa Saasigaa ganda baloo lammaffaa keessatti waraanni bilisummaa Oromoo onkoloolessa 28 bara 2021 waraana garboonfata mootummaa garboonfata waraana PP irratti tarkaanfii fudhateen kilaashii 30 bireenii tokko hiikkachuunii fi akkasuma diisqaa 3 barbadeessina PP nama 3 boojuun humni furgaata urjii lola keessaa injifannoolee boonsaa galmeessanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun jaalladhi godina Wallagga Bahaa ona Sibuu Siree ganda Agaloo kan jedhamu keessatti illee meeshaa PP irratti waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa banuun meeshaa 28 hiikkachuun moonaa waraanni bilisummaa Oromoof galii gochuun isaa ibsamee jira. Ammallee dabalata godina Wallagga Bahaa ona Gobboo Sayyoo bakka Sayyoo jedhamu keessatti waraanni bilisummaa Oromoo naannoo sanatti argamullee akka odeessanuu laatanitti milishaa PP irratti haleellaa banuun meeshaa kilaashii 43 hiikkachuun tarkaanfii hamaa irratti fudhachuun injifannoo barma wal fakkaatuun yeroo sana keessa godina Horroo Guduruu Wallaggaa ona Guduruu keessatti onkoloolessa 29 bara 2021 waraanni bilisummaa Oromoo humni furgaatu urjii lola keessaa waraana sirna PP irratti maqaa duula imala gara Finfinnee jedhuun waraana sirna PP irratti haleellaa cimaa banuun diisqaa tokkoof kilaashii 25 boojuun guutummaa guututti barbadeessuun injifannoolee galmeessanii jiru. Egaa jaalladhi akkuma beekamu haaluma kanaan maqaa duula imala Finfinnee jedhuun injifannooleen zooniilee adda addaa keessatti galmaa'aa jiran baay'ee nama boonsa waan ta'eef erga namni qabullee uummanni Oromoo golee Oromiyaa arfan argaman keessatti fi kan biyya hambaa keessatti argaman hundaaf Oromummaa isaanii baranii mootummaa garboonfataa kana ofirraa fonqolchuuf waraana bilisummaa Oromoo bukkee dhaabbachuu qabu jedheen dhaamsa dabarsa. Ayyeen dhaggeeffattoota keenya ammallee mariin keenya itti fufaa. Mee akka waliigalaatti miirri hawaasaa maal fakkaata yeroo gootichi waraana bilisummaa Oromoo mooraa buqqisuu milishoota uummata Oromoo dararaa jiran irraa meeshaa hiikuu magaalaa inni itti seenee waraana sirna garboonfataa kana magaalaa keessaa ari'u yeroo seenu kana maal fakkaata miirri hawaasaa? Ayyee jaalladhi baay'ee namatti tola. Hawaasni naannoo sanatti argamu yerootti waraanni bilisummaa Oromoo duula waraana PP irratti banee mooraa ishee hanga buqqisutti ga'u bukkee dhaabbachuun miira gammachuu keessa galee mootummaa garboonfataa kana ofirraa fonqolchuu fi hawwii tattaaffii guddaan miira guddaa keessa galuun tattaafachaa jiraachuun isaaniillee hubatamee jira. Baay'ee nama gammachiisa. Egaan tarkaanfii gootichi waraana bilisummaa Oromoo duula Finfinnee jedhuun geggeeffamaa jiru taasisaa jiru wareegamatti kafalaa jiru humna diinaa barbadeessaa jiru mooraa dhuunfachaa jiru kun aga yoomitti itti fufaa maal fakkaatatti fufiinsisaa? Ayyee galatooma jaalladhi duulli imala gara Finfinnee jedhu kun kan itti fufuu danda'u uummatichi hawaasichi naannoo sanee miira guddaa keessa galee yaada adda addaa akka nuu dhiyeessanitti hanga mootummaan garboonfataa kana uummata Oromoorraa nurraa hanga fonqolamutti duulli keenya ittuma fufaa wareegama jiru kaffallee biyya keenya Oromiyaa bilisoomsuuf duuban deebinu jedhee uummanni naannoo godina Horroo Guduruu Wallagga Bahaa keessa jirullee yaada adda addaa nuu kaasanii jiru. Isuma kanaan hanga mootummaan kun nurraa keessanii jiru baay'ee nama gammachiisa haalli jiru amma kanaan